Baay'ee galatoomaa yoo na dhageessan waanuma tokko abdeessin godhuu barbaadeeti odeeffannoo har'a damarraa dhufe tokko dhimma siiriyaasii nageenya biyyaata irratti illee fuulduree uummattoota biyya saniitiif illee hedduu murteessaa waan ta'eef doongoor seena qabeessi hojjetamuudhaaf waan deemuuf kanarratti of eeggannoo uummannis warri biyya bulchus badii waggoota 8 dabre kana himaa turrerraa doongoor guddaan hojjenne ibsuuf hin dhiyaadhe. Kaleessarraa kaasee Adaamatti walga'iin koree jiddu galeessaa bilchaginaa dhoksaadhaan godhamaa jira. Walga'ii sana irratti maaltu mari'atame maaltu akka ajandaatti dhiyaatee garamitti deemamaa jira ka jedhu dubbachuudhaaf hin dhufe. Dhimmi kun dhimma nageenya biyyaa dhimma akeeka uummata keenyaa kan hanga har'aa irratti qabsoon godhame kan gara fuulduraatti irratti illee dhiibbaa waan qabaatuuf sadarkaa odeeffannootti xiinxala gara fuulduraatti dhufa irratti sadarkaa odeeffannootti gurra akka qabattaniif waan dhiyeessuun barbaade jechuudha. Ajandaalee murteessootaan waan baay'ee irratti mariin isaanii paartiin bilchaginnaa ajandaa maal qabatee kan dhiyaate ka jiru irratti akka propoozaalaatti yaada dhiyeessan jechuudha. Dhimmoota gurguddoo afran hedduu murteessoo dhiyaatan sadi afur isin dhiyeessuun barbaada. Ka duraa dhimma federaalizimii irratti propoozaalli yaadni dhiyaate federaalizimiin amma jiru kan sabaa-sablammoota irratti hundaa'e kun akka jijjiiramu kan jedhudha. Bakka isaa caaseeffama walitti dhiyeenya lafaa fi hidhata diinagdee irratti hundaa'een bakka bu'amu kan jedhu akka yaadatti dhiyaatee hedduu wal falmisiisaa ta'ee itti deemamaa jira jechuudha. Kiliir akka ta'uuf federaalizimiin amma jiru kun akka hafuu fi ka caaseeffama haaraadhaan ka akkaataa walitti hidhiinsa diinagdee walitti dhiyeenya lafaatiin akka ta'u yaadni dhiyaatee jira. Kunis wal falmisiisaa jira. Hedduu kan ajaa'ibe san keessaa yaada kana duras dhagayaa turre. Hedduu immoo kan ajaa'ibe maali? Not only federalizimicha jijjiiruu qofa osoo hin taane haalli ittiin jijjiiramu immoo akka duraarraa akka jijjiiramu. Dur fakkeenyaaf naannoon tokko uummattoonni naannoo tokko keessa zoonis haa ta'uu naannoo uummachuu akka barbaadan taate riifarandamiidhaan marii uummataa godhamee riifarandamiidha. Bu'aan riifarandamii sanii riifarandamii dura mana maree federeeshiniitiif dhiyaatee achi booda riifarandamiin godhamee achi booda paarlamaadhaan mirkanaa'aa ture. Amma sun hafee kallattiidhaan yaadichi paarlamaadhaaf dhiyaate loor haawusiif dhiyaate loor haawusiin eega irratti mari'ate booda pirezidentiin mallatteessa. Pirezidenshalizimii illee dhufnaa garamitti akka deemaa jiran. Very simple. Hirmaannaa uummattootaatiin alatti marii fi marabbaa uummattootaatiin alatti paarlaamaa qofaaf dhiyaate. Paarlaamaan majooritiidhaan yoo mirkaneesse godinni tokko naannoo tokko irraa fottoqee kan biraatti makamuu danda'a. Godinni tokko ofii naannoo ta'uu danda'a. Jijjiiruu danda'ama jechuudha. Jechuun maali? Naannoleen amma jiran kana diiguudhaaf sirni aangoo irra jiru even gara referendamiititti dur hin beeytanii naannoleen uumamuudhaaf jijjiiramuudhaaf referendamii godhamuu qaba. Waliigalteen naannolee biraallee jiraachuu danda'u qaba. Amma sanaan biseen simply paarlaamaan ni mirkaneessa, pirezidantiin mallatteessa, boom naannoo biraa taataa jechuudha. Kun irratti hojjetaa turan akkuma beektan jidduu torban kan waan biraa qaba'e kan actually odoon irratti haasaa jiru yaadaa jiru kan haaraatti ba'ee jira. Jechuun waan haaraan na dhufe osoo kan dura ilaalaa jiru. Dokumentii tokko booda isiniif maxxansa dokumentii naannoo Oromiyaa riiorganaayiz gochuudhaaf haaraatti caasessuudhaaf itti yaadamee ittiin hojjetamaa jiru jira. Dokumentiin kun Oromiyaa gola jahatti qooda. Godinoota waan jedhan san diigee gola jahatti qooda. Gola Baha Oromiyaa, gola kibba Baha Oromiyaa, gola lixa Oromiyaa maal jedhanii godinoota akkasitti qooduudhaaf godina bakka buusa hambisanii aanaa fi golaa fi naannoo ka ta'u ka jiru dhiyeessanii jiran jechuudha. Wanni kun akeekni isaa gara fuulduraa wanni amma gola jedhamu kun naannoo akka ta'uuf yaadamee jechuudha. Naannoof danda'e akka ta'uuf yaadameet qophaa'eet kan deemamaa jiru jechuudha. Akkuma dokumentii kana argadheen barreeffamaan warra aangoorra jiruuf waan kana itti yaadadha. Wantoota gaggaarii keessa jira dokumentii san keessa. Garuu akkaataan itti deemtan kuni rakkoolee jiran kan hammeessu ta'uu danda'a. Kan jedhu dhiyeesseen ture gara fuulduraa bal'inaa irratti mari'annaa jechuudha. Waan haaraa miti wanni har'a sadarkaa federaalaatti fidan waan naannootti sadarkaa naannootti already haala mijeessaa jiran jechuudha.
Dhimmi ijoon biraa irratti akka yaadatti bilchinnaan dhiyeesse dhimma magaalota lamaati. Dhimma magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirree Dhawaa. Magaaloon lamaan kun naannoo mataa ofii danda'an ta'anii miseensa federeeshinii akka ta'an. Akkuma beektan yeroo ammaatti Finfinneen guutuutti naannoo miti. Akka teessoo federaalaattis akka magaalaa muummee Oromiyaattis keewwanni 49 kun kan yeroo dheeraa irraa haasofnu akkuma jira jechuudha. Amma garuu of dandeessee akkuma Oromiyaatitti akkuma naannoo Harariititti jechuudha. Naannoo akka taatu Dirree Dhawaanis akkasumatti naannoo of danda'e taatee miseensa federeeshinichaa akka taatu yaada dhiyeessee jira jechuudha bilchinnaan. Dhimmi biraa fi dhimmi hedduu murteessaa dhimma lafaati. Dhimma lafaa irratti bara 1974 irraa kaasee qabsoo guddaa uummattoonni cunqurfamoon godhaniin lafti kan uummataa fi kan mootummaati kan jedhudha. Waanuma kanatu bara 91 heera mootummaa amma jiruunis ragga'ee hagammaa ittiin deemamaa jira. Sun sababa mataa isaa qaba wanni sun jedhameef. Amma sun hafee lafti piraayivetaayizii akka ta'u yookiin immoo lafti kan dhuunfaa akka ta'u yaadni dhiyaatee jira jechuudha. Yaadni kan dhuunfaa akka ta'u dhiyaatee jira. Lafti bitamuuf gurguramuu akka danda'u. Kun hoo qonnaan bulaadha maal jechuudha. Gaafilee tokko tokko nuti kaasee jira. Seerri kun seerri lafti kan uummataatiif kan mootummaati jedhu kun dhiyoo kana haasayaa turre waggaa qabsaan gameessi Oromoo Zagayyaas fa'u gaafa gara fuula rabbii deeman gumaacha isaanii irraa dubbachaa turre. Is it coincident jaarsi jala gahee jaarsi kun abbaa heera kanaati. Waan kanarratti ejjennoo isaa waan jijjiire natti fakkaatu gaafa gara fuula rabbii deemutti. Is it coincident? Miseensa marii biyyoolessaatis. What happened? What's happening? Maaltu ta'aa jira kan jedhus hamii fi yoonni adda addaa deddeemaa ture gurra hin kennine fi har'a garuu wanna kana akka shakku na godhee jira jechuudha. Kan biraa akka wanni sadaffaa akka proposaalatti dhiyaate waa'ee sirna bulchiinsaati. Sirni bulchiinsaa yeroo ammaa sirna paarlamentariiti kan Itoophiyaan hordofaa jirtu. Namoonni miseensa paarlamaa filatu, miseensa paarlamaa piraayim ministeera takka xiqilaa ministeera filataa, muummicha ministeeraa filataa jechuudha. Kuni gara semi pirezidenshaalista akka jijjiiramu jechuun fuul pirezidenshal kan jennu kan uummanni mataa mataan quba kennee sirna pirezidentii ittiin filu akka biyya Ameerikaatti ta'u jechuudha. Kanaafi paarlamentii jidduu immoo semi pirezidenshalizim kan jedhamu jechuunis ka miseensonni paarlamaa uummanni miseensa paarlamaa filatee miseensonni paarlamaa immoo pirezidentii ittiin filan semi pirezidenshalizim kan jennuun sirna akkasiiti kan propose godhan tokko kanaa jechuudha kan dhufaa jiru. So wantoota afran kanarratti kan deemame federalizimii jijjiiruu, hiree magaalota lamaanii jijjiiruu, dhimma lafaatii fi dhimma pirezidenshalizimii irratti kan mari'atame. Mariin walgahiin dhugaa'amu ajandaan itti himamne. Walgahii koree jiddu galeessaa waan bara dhufuu mari'achuudhaaf kan yaamamanii ergaachi ga'an booda dhimmi kun kan itti dhiyaate wal falmisiisaa ta'eeti deemaa kan jiru kaleessa eegalee har'a mari'atanii jiru borullee itti fufaa kan jedhudha. Garee gareen adda bayaniit kan mari'achaa turanii dhimma pirezidenshalizimii irratti almost walii galamee jira. Dhimma magaalota lamaan irratti falmiin jira yaadni akkuma jirutti jira. Dhimma federalizimii irratti fi dhimma magaalota irratti falmaa cimaatu deemaa jira. Dhimma lafaa irrattis falmaan godhamaa jira jechuudha. Garamatti itti baati ka jedhu I think namuu waanuma tilmaamuu dandeessan na fakkaata. Maaliif wanni kun yeroo ammaatti ta'e maaliif kun godhame tokko hawwii abii yeroo dheeraati. Kana dho'isee hin beeku yeroo dheeraarraa sirna federalizimii kana jijjiiruu sirna lafaa jijjiiruu warri gaaddisa hoggansa Oromoo keessa waliin turre waan kana yaada tokko dhiyeessee ture fakkeenya waa'ee lafaa irratti akka mari'annus yaada dhiyeessaa ture. So waan haarayaa miti waanuma lafa jala bilchaataa dhufteedha. Garuu ammatti wanni kun ajandaa ta'ee haalli amma Itoophiyaa keessa jiru jijjiirama gurguddaa akkana fiduudhaaf kennataa miti. Garuu maaliif amma godhame kan jedhu akeeka adda addaatu jira. Tokko walitti bu'iinsi dalgaa horizontal conflict uummatoota jidduutti akka hammaatuuf. Uummattoonni yeroo ammaatti haala qaala'insa jireenyaatiin haala rakkoolee adda addaatirraa kan ka'e fuula isaanii gara mootummaatti deebisanii waan jiraniif uummattoonni ajandaa kana qabatanii akka walitti bu'aniif yaadameeti kan godhamaa jiru. Keessattuu immoo naannoo Amaaraatti irratti lolli jiru hedduu mootummaan hedduu laaffataa deemaa jira. Kanaaf yoo dhimmoota siyaasa Amaaraa hawwachuu danda'an sirni federalizimii diiguu Finfinnee maal kan yoo kan goonu taate
qalbii uummata naannoo Amaaraa akka gara faannoo deeme kana ofitti deeffannaa yaada jedhuun kan deemamaa jiru jechuudha. Akkasumas Amaaraa fi Oromoo jidduutti walitti bu'iinsa hammeessuudhaaf tenshinii fi konflikt hammeessuudhaaf wanni tibba kan Wallaggatti ta'aa jiru. Fakkeenyaa fi giddaa ayyaanaa Amuruu kana gara olmos walqaayita Amaaraa fi Oromoo jidduutti jijjiiruudhaaf itti hojjetamaa jira. Somaalee fi Oromoo har'a naannoo mi'eessotitti walitti bu'iinsa ture, torban darbees akkasitti ture, konfliktii kana cimsuu barbaadu. Dhimma dirree dhawaa kan fidaniif Somaalee fi Oromoo walitti naquudhaa fi dhimma Finfinnee dhimma kaan Amaaraatiin walitti naquudhaaf kan fidan jechuudha. Even walga'iisan keessatti illee wanni qoqqoodamni kun ifatti maanifeesti godhee mul'atee jira jechuudha. Kabiraa Oromoon laaffisuu irratti kan hojjetame waggaa 8 dabre kana amma daran laaffisuu structurally laaffisuu barbaadan. Hanga irraa waggoota 8 dabre ajjeesuudhaan maal godhuudhaan walitti buusuudhaan gandaaf qabaleedhaan walirra ijaaruudhaan kan deemamaa ture. Amma garuu structurally laaffisuu yaada jiru qabatanii kan deemaa jiranii. Pay attention to fakkeenya fi waggoota 8 dabre kana uummata Wallaggaa irratti deliberately wanni godhamaa ture maali kan jedhu laaluun barbaachisaadha. Akka isaan Oromummaa maqaa mootummaan Oromootu akkasuma hojjese yani Oromoo irraa akka isaan qollifatan wanni godhamaa ture. Dhiyeenya kana Arsii keessatti amantiidhaan wal qabatee wanni godhamaa jiru. Gaafa Haacaaluu ajjeefamee nu hidhamne uummata Tuulamaa Baalee fi Arsii Harargee keessa jiru irratti wanni godhamaa jiru. Baay'ee galaaltu kaarraa kanaaf haalli mijataa akka jiru agarsiisa jechuudha. Dhaamsi ani jara waan kana godhaa jiruuf dhaamuu barbaadu ibiddaan taphachaa jirtanii. Haalli kun walitti bu'iinsa biyya sanii daran kan hammeessudha. Dhimma Tigraay wajjin kan himaa jiran Tigraay sirna federaalizimii Tigraay irraa buqqaasu hoggaa fudhatan imaajin gochuun baay'ee ulfaataadha haala amma qabatamaa jiru. Dhimma Tigraay wajjin jirus kan hammeessudha. Oromiyaa keessatti haala jiru kan hammeessudha. Inni dogongoran malee yeroo ammatti humnoonni siyaasaa Amaaraatis naannoon Amaaraa akka diigamuun barbaadan. Kanaaf walitti bu'iinsa dalgaatis walitti bu'iinsa garaan jiru. Humna mootummaas kan laaffisuudha. Yeroo ammatti humni nageenya mootummaa akka malee laafee jira. Inni agartanii Oromiyaa keessatti, Amaara keessatti ijoolleen isaan waraanatti guuraa jiran tun dhibbaataman guyyaarraa booji'amti, guyyaarraa dhibbaataman dhumaa jirti jechuudha. Waxxaramee jira. Likki malee dhifamee jira sirni waraanaa biyya sanii. Kanaaf humna nageenyaa biyyattii irratti illee ba'aa biraa dabaluudha. Kanaaf hamma danda'ametti wanti kun dhaabbachuudha qaba. Jijjiiramni sadarkaa kanatti godhamu jijjiiramni akkanaa mariif marabbaa konsensus sadarkaa biyyoolessaatitti barbaachisaadha. Yeroo ammaatitti mariin biyyoolessaa jedhamus marii kijibaa kan uummattoota biyya sanii hirmaachisaa hin jirredha. Kuni deemee bilxiginnaayyuu adda dhoosa. Ufduba deemaa yaadadhaa waan awwaawwachaa ture waggaa 7-8 dura. Ihaadegin diiginaadha. Ihaadee yoo diigdan takkittiin TPLF fi mootummaa yookiin Tigraay fi mootummaa federaalaa qabdu adda citti waraanatti seenna jechaa turre. Dhagahuu diidaniit Ihaadeg diigan waraansaa gammaa keessaan baane keessa seenna jechuudha. Har'a immoo tarkaanfii kana fudhachuu yoo deeman taate guyyaa tokko qabu yoo itti deeman taate balaa guddaatu biyya sanitti dhiyaachuudhaaf deemuuf ta'a. Kana dhaamsi dabarsuun barbaade. Isaanuma keessaa isaanumatu dhaamsi kun dhufuu akka qabu namoonni achi keessaa yaaddoo qaban warri qalbii qaban ofii dubbachuu waan hin dandeenyeef akka wanni kun dhiyaatu nagaafatanii anis waan inni itti amaneef dhiyeessaa jira. Guyyoota itti aanan kana keessatti tarkaanfii isaan fudhatanis yoo isaan badirraa sirraa'een kan laallu ta'a. Yoo isaan isa deeman taate tarkaanfii akkamitiin dura bu'ama kan jedhu irratti marii kan goonu ta'a. Wantoonni kun keessattuu wantoonni sadeen sun waan waggoota 50 dabre biyya san keessatti hojjetamaa waan pozitiif ta'e kan uf duubatti deebisu rakkoo balaa haaraa kan uumu sirna biyyaa state Itoophiyaadha. Already laaffattee bututaa jirtu kana kan addaan harcaasu Oromoo fi Oromiyaallee rakkoo hamaadhaaf kan saaxilu waan ta'eef laallachaa sirbaa jechuun hin barbaada. Akka nama opposition tokkotti miti akka nama siyaasa kanatti qoqqoratuutitti akka nama waan takka xiqqoo of duratti achi ilaaluu danda'uutitti wanni ani isaanitti himuu barbaadu this is absolutely dangerous. It's a dangerous timing. It's a dangerous move. Political capital yeroo hin qabnetti security establishment yeroo laaffate kanatti balaa akkanaatiif deemuun baay'ee rakkisaadha.
guyyoota itti aanan kana keessatti dhimmoota kanaa fi akkasumas kan amma gola Oromiyaa jedhanii isaan propooz jedhan kan irratti tokko tokkoon burkuteessinee bulbuleessinee kan dubbannu ta'a. Har'aaf tanumaan gurraan isin ga'uudhaaf dhufe hedduu galatooma. Kaan immoo bal'inaan kan irratti mari'annu ta'a ulfaadha.